argitan gaafan waldaa maccaatuu lama kaasu if Baruu Tumsaa was in waldaa maccaatuu lama now we can talk if Leencoo Lataa waldaa maccaatuu lama san keessa oo jiraate then we can talk otherwise waldaa maccaatuu lama kan hundeesse warra Tuulamaati liqimsi kanas okay namni yeroo hundaa maccaatuu lama jedhee waa waamamuuf asii bakkanaaf akkanatu ijaareedha mannoo eddoodha wanna wal qabatee jira sun we'll talk another time okay garuu amma as keessas kun hin jiru kanaafi waldaa maccaatuu lamaatu kana dhalee wonuun jedhani by the way Leencoo Taraa as keessa ture maccaatuu lama keessa maal godha Leencoo Taraa Lataa eessa ture Baraka machi keessa ture maqaasaa jira achi keessa where did he came from in qabna be kuno as jira be waraqani na furun dirciise jira eessaa fi achi keessa dhufe karaa kamiin hulluuqee seene qaawwa kamiin seene achi keessa okay maalidha wanni barbaadamu maqaa adda maccaatuu lama saniin ijaarama namoonni keenya hojjechaa turan sanii sit already 1967 band waan godhamee fi isa keessaa maddineedhanii ummata ijaarame san kanaaf fakkeessuu barbaadanii itti dhufan fakkeessuu dhabu okay as masaayina gibbizinnet no malee as keessa sin kun soba jechuudha so by any means aloonni amma jirru kun wanni nuti beeknu hundumtu kijiba qabsoo kana keessatti wanni dhabee nutti himame soba agartee soba maaliif sodaatu Oromoon by the way Oromoon nagaan Oromoon hin diigama jedhee yaadda'u warra qabsoo kana ani wabiidha jedhutu gar Oromoon hin cabaasin maaliif caba Oromoon maali wanni sodaatame kun by the way Dr. Gammachuu Magarsaa akkana jedhu maali maaltu wal nu nyaachisaa maalinni lagni nuti ceenu kun maalinni jedhu miti isa good question ko arla maal eessa ceena garamitti ceena maalinni wanni sodaatame kun jedhu isaan kunis hin caba Oromoo sin jedhu maal ta'ee caba Oromoon maal taatee cabdaati inde akkam taatee cabda yoona waa balleesse hin balleessite naan hin jettu oo hin balleessite naan jetta kun akkanotti dhufne wajjuma haasaa jirra maal taatee cabda maalan ta'ee cabaan mindinne tafarraa'u nagar maali wanni irra taa'ame dhokate sun hojjettu farra amma irratti haasaa jiru kanatu sobaan Oromoo waan walitti ijaaran fakkaatetu aba sobni sun gaafa cabee bakka dhabnaa jedhaniiti yaaddoo keessa galan malee wanni Oromoo cabsu tokko illee hin jiru wanni ta'u bakka dhabanii bakka immoo dhabuudha qabu maaliif soban barbaannu sobduus hin barbaannu dhugaadhaan ijaaramna dhugaadhaan wajjin deemna dhugaadhaan qabsoofna dhugaadhaan galma geenya dhugaadhaan hoo balleessine walitti araaramna malee seenaa sobaatiin wal sodaachaa nan caba jettee na sodaachaa anis nan cabsa jedhee si sodaachaa akkanoo taane Oromummaan teenyayyuu shaklaa sarii xafaxafaate distinna maasaroo honen ማለት ነው kana Oromummaan keenya bakka akkuma tasaa karaatti hinkutte deetuma caba jechuudha kana vaaliiwun Oromummaa keenya nama gaddisiisa so kana kana ofirraa balleessuun baay'ee barbaachisaadha asirra jirra ulfaadhu isinitti dheeresse haa eebar marga galatoomi Dr. Girma akka sabaatti akka saba tokkotti akka uummata Oromoo maraatti abdiin nuti qabnu dhugaa dubbachuudhaaf TPLF nuti taphateera dargiinis nuti taphateera Hayila Sillaaseen nuti taphateera dhaaba kana qaba uummanni Oromoo dhaaba kana keessa immoo summii garagaraatu jira summoota garagaraa kana akkamitti keessaa baafnee dhaaba kana qulqulleessinaadha malee ummanni Oromoo dhaaba kana humnaa ol jaalata abadan abbaan fedhe waan fedhe jedhe abbaan fedhe ol utaalee gad utaalee dhaaba kana sammuu Oromoo keessaa baasuunis hin danda'amu dhaaba biraatiinis bakka buusuun hin danda'amu Oromoon ankooti itti cabeera itti alakoo dhabeera itti badadeera jechaa jira kanaaf garuu keessa maaltu jira yoo jenne dhuguma summooti jiru saattoti jiru gantoonni jiru sobdoonni jiru argaas jirra dhagaas turreerra ammayyuu dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyoolessaatti dorgomaa cimaa filannoon kun filannoo maalii haa ta'u maal haa ta'u hin beeknu malee dorgomaa cimaan isa dhama akkuma qabsoosa karaa nagaatti. No, why filannoo ani as keessaa have nothing to do with it. I'm on history. Seenarra hin jiraani. Waa'ee qabsoosaan barbaadoon. Seenarra hin jira. Seenatu jal'atee seenaa jal'atee irratti haasa'aa jirra. That's all I need. Egaa seenuma kanayyuu namootatu jallise.
dhaabni waan malleesse hin qabu. Dhaabni bareedaadha. Seenaa kana jajallisaa jiru namoota dhuunfaatu keessa galee dantaa dhuunfaasaa ganzabatti gurguratee anno jaroon amma garee dhuma kun leencoo lataa jettan kanadha. Leencoo lataa yeroo tokko ibsaa guutamaa hidhamee bara mallas aangoorra jiru. Ibsaa guutamaa maaliif akka Finfinnee dhufe hin beeku garuu hidhamee jennaan leencoo lataatu dhufee bara wayyaanee sana dhufee eegsisee baasee fudhatee deeme. Akkamitti namoonni baay'een immoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin qaalittiitti hidhamee dararamaa jira. Waan naanuu leencoo lataa immoo karaa boolee Yerman gadii dhufee ibsaa guutamaa hidhaadhaa baasee fuudhee bahe. Kuni baay'ee nama rakkisa. Leencoo lataa qabsoo gurgurachaa ture moo hin turre kun gaaffii uummata Oromoo deebisaas uummatuma Oromootiif haa dhiifnu. Wantichi gurbaan OMN irra hojjechaa ture yeroo tokko gaaffii godheefi ture Minisootaatti. Dhaqiitii mallasaa gaafadhu jedheen. Isa dhaqiitii akkamitti Finfinnee geessee deebite namoonni baay'een maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamanii otoo jiranii akkamitti Finfinnee geessee deebite naan dhaqiisa mallasaa gaafadhu jedheen eenyu gurbaa Booranaa kan abboo maqaan sana jalaa badde. Naa leencoo lataa rakkina qaba. Kitaabni inni barreesses Oromoo qooduu fi ijoollee tuulamaa badhoon nama tuulamaati gaa badhootu yakka kana dalage jechuun ergamni isaa maal akka ta'e hin beeknu. Kitaabichi maal akka ta'u uummanni Oromoo laalee murtee itti kennu. Warroota Oromoo gargar qoqqooduudhaan waan hin taane asaanii sirriis miti. Nuti qabna jennee abdii aditti godhannu. No, I don't understand Oromo gargar qoqqoodun jedhamu kun. That's why I hate this organization. Where did this word came from? Why? Why Oromo gargar qoqqoodun means how this can happen? Amma yeroo haasamu namoonni baay'een yeroo haasaa nu dhagaa callu malee dhaggeeffachaa ture amma isamma ummata wallaggaa irratti xiyyeeffachaa jira. Koo tuulamaan nama jalluuti. Garuu ummata wallaggaa warra lixaa kana hoogganaan isaanii maaliin isaanii abadan kuni gandummaan nurraa dhaabachuu qaba. Gandummaadha kun. Gandummaan abadan seenanii dorgomuu danda'u qabda. Seentee dorgomuu qabda malee nama biraatti quba qabuun hin danda'amu. Sirrii miti. Ila marga keessas beeturreerra. Can you give me a chance maybe one moment? Kan akka hin jilin kaa masalee. Sittimu ila amalli qabsoo san keessatti baratan ila marga obboleessa kee ila ani qabsoo Oromoo at least hamma keessa I don't know who you are. Amma makka turtan sinin beeku sinii kabajamaadha. Hamman dhufe oggoota 5-6 darbe kana keessa garuu hamman barbaadu deemeera. Hamman barbaadus deemeera. Bataam saffisaanan deemesi waan dhoqqee baay'ees argees jira. Araarsuufis yaallee jirra. Seenan bor waan fidunni fidaan qabna ragaa qabna waan taaneef. Okay? Jaarsolii jidduu taa'ee jechuudha. At a good age with good people. Okay? Kuni barbaachisaadha. Abbaan urjiiffaan ragaadha. Abbaa urjii nama umurii waggaa guddaa jiraatanidha. Here in Toronto, Professor Muhammad Faan gaafa wannoo jedhani jaroota kana faa waamnetti turre hin hafan jaarsummaarra. Namoota gurguddaa wajjin hin teenye we did incredible job which ani waan ittiin gaabbine hojjedheera. Argisiifnee jirra. Abbootiin gurguddaan kun doctor wanni ati amma ammas dadhabi ammas hojjedhu dadhabi ammas hojjedhu. Gorsa gara fuulduraatti dhuftaafachu lemee finne margaa kiyyaatti dhuftaafachu dooktar jedhila waraqataati amma fiddee akkana haa ta'u jettu kana doo horiidhaan hojjisiifnee nu didanii akkanumaan xaarta malee jarri hin barbaadanii jedhe. Jarri gaafa jennu it is up to you fuudhanii wallaggaadhaa kennuun dhiisuun it's up to you. Garuu nama tokko jedhee addatti waamuu it's an individual not individual marroo jechuuni. Leaderin achirra jira marroo tuqa jedhee abbaan nama arrabsu gadi ba'ee jiraate I have no problem with that. Fakkeenyaaf qees ujuluu bantii Jarman keessa jira beek. Qees ujuluu bantii ani nama psychology barateedha by the way. Psychology my first master's degree in psychology. Okay? Counseling baradhe. Psychology ani hin baranneedha namichi sun. Ani immoo baradheera. Okay? Psychology hin baranne garuu akkanatti fakkaatutti jedhee jalqaba. He's a doctor by the way. Qees ujuluu jechuun. He's a doctor. Maal jedhee namni marroo dirribaa jalatti Oromoon marroo dirribaa jalatti hin bulu jettu sammuu ishee dhibamaa ta'uu qabdi.
what a damn is this? Namni baratee sadarkaa kana jiru, namni waldaa keessatti waa tajaajilu, erga barnoota saayikooloojii hin qabaanne, natti fakkaate jedhee ana funduratti Oromoon marroo jalatti hin burre sammuun dhibamaadha namni namaan jedhu, maaliif akkana jedhe gaafa namni jedhu ati Wallagga jibbitaan an jedhan. Okay? Maaliif akkana jettu jedhuun hin danda'u namoota sanii. Akka barbaadetti hiikkataa jechuudha. Ujuluutti hin dubbatinidha. Bakka qeessan nama ka'eetti hin dubbatini yoo ta'e, it's up to you to take as whatever you want to take it. Leencoo Lataa farra ummata Oromooti, farra qabsoo Oromooti maa hin baane sitti meeqa waan kitaaba darguun barreesse san fuula 75 irratti wanni ati argitu darguun maal jedhe baarootumsaa hin deemin jedhee odoon ani kadhadhuu hin bii jedhee deemee kunuu harka akraarii islaamoota harkatti dhu'ee jira jedhee barreesse. Page 75 eessaa fide akraarii islaama kana eessaa fide yoo leencoo toldi. That means leencoon jiruusaa keessatti Oromoodhaa amanamee hin beeku. Leencoon bara darguudhaa ergamtuu ilmaan Oromoo keessatti nyaate. Qabsoo Oromoo nyaate, qabsoo Oromoo balleesse, seenaa Oromoo xureesse, hamma har'aatti nu yakkaa jira. Goobanumaan nutti kana, we feel shame by the way for so many years. Amma bataa ol qabannee didaa jirra. Hoonan ani didu ana madaa kiyya naa beekuudha qabda malee waa'ee naan jechuun qabdu. Why? Because goobanummaa jechuun maal jechuudha? Oromummaa akkuma jedhamu kana goobanummaa imibbaan eenyummaan tokko naa kennameera. Maqaan natti ba'eera. Maqaa saniin immoo define godhamee tanan jira. Ittiinis xuraa'een jira. The last chance I have is hoo masqalli isaanii baate na ajjeesuu qofatu hafe jechuudha. So I'm somebody who already ready to be genocided by the way. Saba tokko gaafa balleessu akkanatti godhu. Kuni maal jechuudha goobanummaan hoo jettu hiikkoon isaasi ummata amanamne. Okay? Gantummaa waa'ee dantaa saba tokko warra dabarsee kennu jedhamne already framed. Kuni yakka. Qaama kana godhe maaliif itti dubbattan gareen jedhu Wallaggaan jechuu keessanii jedhee fudhatee naan sabtuyyuu hilminnaa minaamin abbaatuun dafattaan kunni dogongora. Nama tokko tacha'uun barbaachisaadha. Rakkoo jiru iyyuu barsiifta. Sirriidhuma kun. Akka waaqaatti sagaduun hin barbaachisu. Dhugaa jirutti himtee dhugaa isaa yoo fudhate namadha jechuudha. Sirradhuudha karaa tokkoon. Karaa tokkoon immoo dhugaa jiru dhugaa awwaalame baasuunis barbaachisaadha. Uummanni keenya akka baratus barbaachisaadha. Garuu dhaabarratti jibba geggeessuun nuti abdiin qabnu. Diinni gara nagaras hidhatee nutti deemaa jira. Ani dhaabichuma kana dhaabichi bar amma dhaabichi bar kaayyoon wanta sana tanuma leencoo san qabaji. Saniin alatti kaayyoon